Ayyuu dhugumaan waraabessi ciniinimmoo ammallee paartii fiilmii isaanii irraa warri garee ammoo safuu sumayyaatu qabe jedha warri garee ammoo maal jedha kana hunda keessaayyuu jechuudha akka yaada kiyyaatiitti namni dhukkuba wal jaalatu hin jiru dhukkubaadhaan nama waliin jaalatin ijoollee keenya namni abbaa fedhe haa ta'u ilaalchi isa namni sun siif ta'uu dhabuu danda'a ilaalchi namni sun ibsanii sun jechuudha ilaalchi abbaa sanii siif ta'uu dhabuu danda'a garuu nama isa ilaalchi kan keenya gargar waan ta'eedhaaf nama sanii fayyaa dhabeedhaaf takka waa ta'e ittiin gammadin maaliidhaaf fayyaan fayyaa kuma uummanni kenna jedhe inni biraa jechuudha amma seenoo kenna dubbiin nurraa gabaabsee fiilmii kan kalaas nu xaffashaa jira dhugaa rabbi bira darbaa jira ammallee paartii biraatti uumamina fakkaata ka waraabessaa kuni amma kan hunda keessa yoo sobaatee jechuun akka yaada kiyyaatitti jechuudha fiilmii kana keessa baatee durumaayyuu isin nu sobuu keessanirraa jechuudha bashannanaadhaaf achi deemtanii wal guurrattanii achi deemtanii baduuf achi deemtan jettanii muudii nu qabatan jechuudha muudii keessanullee isinirra barree jirra walumaa galattuu jechuudha namni amma dura jaalalaaf du'ellee hin jiru tarii namni jaalalaaf fayyaa dhabe jiraachuu danda'a ka jaalala qabame hundaayyuu warra jaalatti rabbiin yoo rabbiin dhuguma hiree isaanii tokko ta'e tokko haa taasisuu hiree isaanii kun dhugumaadhaan ganama rabbi waliif katabeef tokko haa taasisuu yookiin ammoo gaggirii isaanii rabbiin nurraa haa dhaabu inni biraa jechuudha seenoo keenya amma fiilmii kan kee kalaas nurraa gabaabsee jechuudha intala kana dhugumaa fuudhuu barbaadda jalqaba maatii maal jedhamu irra mee gadi taa'iitiin sa'aatii bahaaraan deemte sa'aatii waraabessa biraan deemte saniyyuu hin qabdamte sa'aatii saniyyuu hin qabdaa mee gattaa intala kan amantaa kan kee barsiisi isiinuu hin tasgabboofti gaafa sani isiinuyyuu hin tasgabboofti gaafa san jechuudha gaafa sa'aatii ati bahaararraan deemtu kan bashannanaa jechuu miti bashannanaa uumama rakkoon qabu ilma namaa kana dhala namaa kana bashannanni barbaachisaadha waan ta'eef gara ammoo sa'aatii baaraadhaa waliin deemanii waraabessi biroo wal geessan kana yoo dhugumaan jireenya keessa wajjin ka jiraachuu barbaadda of dura wajjin jiraachuu barbaadan osoo gatteettanii amantaa keessa wal barsiistanii isaan dura bu'aadha yaadan akka guyyaatitti sababni isaa achi keessa faayidaa argamu hedduu jira wanni akkana nama maraachuu kunillee jechuudha wanni nama gugubu kunillee jechuudha gaafa waa'ee amantaa baratan tasgabbaa deema namni dhugaa rabbi namni kamiinuu yoo ta'u anammaan duriyyeen kunuu jechuudha gaafa waa'ee amantaa as fuudhee waa'ee amantaa bara tasgabbaa deema jechuudha waa baay'ee afoo jira jechuudha jaalaluma uummanni namni irraa maraatu kana yoo jaalalli kun murtee rabbiitii kan jedha itti amanaa deeman jechuudha maaliif tarii ati jaalattee argachuu dhabuu dandeetta jaalatamuu nama jiru jaalachuun illee nama jiru garuu daangaa maleetti wal jaalachuun lubbuu fi olitti wal jaalachuun kun gowwummaa fi kijiboo malee wanni akkasii hin jiru addunyaarra jedhee yaadan akka kiyya maraatummaa sammuu yoo ta'e malee jechuudha maaliidhaaf namni lubbuu fi olitti nama jaalatu hin jiru yoo amantaa kan keetii fi akka kiyyatti yoo amantaa kiyya ala ta'e malee namni lubbuu kiyyarra oli jiraatu hin jiru sababni yoo lubbuun jiraadhe jaalalli sunuu jira waan ta'eef yookiin muunii waliin qabachuun gaarii miti jechuudha.